Accounti mallattoo bicaa haala kanaan isin agarsiise haala kamiin akka sirreessuu dandeessanu isin agarsiisa jechuudha. Accounti Gmail gaa yeroo inni haala kanaan mallattoo kana isin agarsiise haala kamiin akka isin sirreeffachuu dandeessanu isin agarsiisa jechuudha. Sababiin isaa accounti Gmail namni fayyadamu hundinuu mallattoon kun bicaa taa'ee ta'uu hin qabu jechuudha. Haala kamiin akka isin mallattoo kana gaa bicha irraa gara raayitiitti jijjiiruu dandeessanu ismeelii takka haala kanaan mallattoon kun biruu ta'e yookaan immoo magariisa ta'e haala kanaan taa'uu qaba jechuudha. Akkaawuntii Gmail gaa bicha irraa yookaan akkaawuntii keessan security isaa haala kamiin akka jabeessuu dandeessan yookaan immoo mallattoo raayitii kana gochuu dandeessanu isin agarsiisa jechuudha. Namni Gmail fayyadamu hundinuu barnoota kana hordofuu qaba. Hundi keessan namni bilbila fayyadamtan hundi akkaawuntii Gmail keessanii akka hattuu isin jalaa hin fuune namni biraa cabsuu hin dandeenye paaspoortii isaa yoo beektan illee yoo hin beekne illee haala kamiin akka isin jabeeffachuu dandeessan akka namni akka hin agarre jechuudha. Haala kamiin akka isin jabeessuu dandeessan isin agarsiisu gara biraa hundi keessanuu chaanaala hankoo subscribe gochuu hin dagatinaa warri YouTube kana hin beekne subscribe gochuudhaan gaa warri haaraa taatan gaa subscribe ka jettu kana yeroo tuqxan mallattoo notification kana all ka jettu gubbaa kaasanii jedha video yeroo dhaggeeffattan gaa video kana like tuquun isin tursiisu yookaan immoo like tuquun isinitti hin jabaatu warra video dalagu hunda like tuquun waan jajjabeessuuf like tuqaa isin jedha video kana namoota hedduu bira akka go share godhaa isin jedha hundi keessanuu barnoota haalaan barbaachisaadha sirrii waliin turaa jechuudha. Gara barnootaa guusuun ofu gaa bilbila keessan irraa Gmail account ka sirreessuudhaaf siitingii bilbilaa akka isin seentanu jechuudha. Bilbila keessan irraa siitingii inni seentu account Gmail ka sirreessuudhaaf kana sirreessuudhaaf gaa siitingii bilbilaa irraa ni seentu bakka siitingii jedhu irraa seenuudhaan irraa olee kana ta'uudhaan gaa Google service ka jedhu irra ni tuqxu Google service ka jedhu jira siitingii keessaa jechuudha. Google service irra eega tuqxanii gara fuula duraa haala kanaas fida mana jiru Google account ka jedhu ka gubbaarra tuquudhaan gara fuula duraa eega dhuftanii gubbaa kana irraa security ni kaa'attu as ta'uudhaan gara harka bitaatti ta'uudhaan gaa security ka jedhu gubbaarraa gaa bakka security kaa'attu jechuudha. Sababaan akkana ta'u yoo lakkoofsa bilbilaa hin qabaanne yoo isin paaspoortii Gmail sanaa hin beeknedha jechuudha. Kana sirreessuudhaaf awwal akka gochuu qabdan paaspoortii Gmail sanaa sirreessuu qabdu jechuudha. Paaspoortii isaa haala kamiin yoo hin beekne haala kamiin akka isin sirreessuu dandeessanu isin agarsiisu jechuudha. Awwala paaspoortii Gmail kanaa sirreessuu qabdu irraa olee kana ta'uudhaan bakka paaspoortii ni tuqxu bakka paaspoortii ka jedhe kana yookaan immoo paaspoortii itti jijjiiran jechuudha Gmail takka irraa yoo hin beekne haala kamiin akka jijjiiruu dandeessan. Haala kana yoo beektan ni naqxu asirratti yoo beektan haala kana isin gaafata itti naqisini jedhee yoo hin beekne immoo ganjallaa forgeetii ani deemtu jechuudha. Ganjallaa kana forgeetii ka jedhee tuqee isin agarsiisame forgeetiin hin tuqamee paaspoortii Gmail kana hin beeku yoo ta'e forgeetii ogguun tuqu haala kana nagaata yookaan paaspoortii itti naqee nan likkimti naan jedhee waan ta'eef hamma likkimti waan ta'eef gaa forgeetii ka jedhu ganjallaa kana tuquudhaan nin deema paaspoortii isaa hin beeku waan ta'eef. Paaspoortii isaa argachuudhaaf Gmailiin kun security hin qabu koodii verification isin hin gaafatu jechuudha. Koodii verification jechuun silaa paaspoortii jijjiiruudhaaf mirchaa isin kenna. Lakkoofsa bilbilaatti koodii yookaan Gmail irratti koodii si erga isin gaafata. Hamma waan security hin qabuuf haaraa waan banameef Gmailiin kun jechuudha. Paaspoortii kana forgeetii ogguun dha'u qaxixaa gara paaspoortii jijjiiraa nageessaa jechuudha. New paaspoortii haaraa jabaa ka ta'etti naqxu gubbaa irratti ganjallaa irratti kanuma gubbaa irratti naqxan ganjallaa irratti naquudhaan gaa change passport ka jedhe ganjallaa mallattoo adii kaatuquudhaan gara fuula duraa deemtu. Paaspoortii isin asirratti bareedan cimaa ta'uu qaba jechuudha. Asirratti gaa get start jechuudhaan harka bitaa harka mirgaa ka jiru kaatuquudhaan gara fuula duraa deemtu. Paaspoortii jabaa ta'etti naqxu ammaan duraan irratti barreesse waan jiru. Paaspoortii eega itti guute mallattoon lama raayitii naatee jira. Garuu mallattoon biluun kun ammallee raayitii ta'uu hin dandeenye jechuudha. Kana raayitii gochuudhaaf gaa furmaanni isaa lakkoofsa bilbilaa itti guuttu jechuudha. Recover point kana asirratti kanneen kun adda ka jiru lamman raayitii ta'uu qaba. Safe browser illee onii gochuu qabdu jechuudha. Your device jechuun security yookaan paaternii itti naqateettu section jechuun paaspoortii itti godhatan Gmail keessanitti hamma kan hafu recover point ka jiru tuquudhaan lakkoofsa bilbila kana keessa jiru bakka kanatti ni naqxu jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa Gmail kana akka qabee taa'uuf yookaan immoo akka inni daataatti walitti isin qabu lakkoofsa bilbilaa itti naqxu asirratti lakkoofsa bilbilaa keessanii itti naquudhaan get start jechuudha yookaan immoo get code ka jedhee harka mirgaatti jiru kana ni tuqxu. Lakkoofsa bilbilaa eegatti naqxanii koodii bilbila sana irraa dhaxxanii fiddanii dhuftu. Bilbila keessan keessa jiraachuu qaba garuu sim kaardiin isin asirra naqxanu yookaan lakkoofsa bilbilaa isin asirratti guutanu jechuudha. Hamma gara message buutaa deemee lakkoofsa bilbilaa irratti koodii verification fidee dhufu asirra bakka message jedhuudhaan Google isin ergaa sim kaardii irraa lakkoofsa dijiitii asirratti fidee naqxu lakkoofsa sana koopii gochuu yookaan immoo lakkoofsa sana sammuutti qabachuu ni dandeessu dijiitii 4 yookaan dijiitii 6 hin caalu lakkoofsa eegatti naqxanii verify ka jettu harka mirgaara jettu qudhaan verify ni gootu jechuudha. Hamma verify ta'ee jira lakkoofsi bilbilaa mallattoon kun raayitii ta'a yookaan immoo bulee nu kenna jechuudha. Hamma bakka mallattoo raayitii ilaalu lakkoofsa bilbilaa sitti naqxan asirratti mul'achuu qaba jechuudha. Addi recovery illee jala kaa'uu qabdu. Email recovery yoo dhiqata Gmailiin keessan
injirree kan ittiin deeffattan jechuudha. Mallattoon kun amma raayitii ofumaan nu ta'ee jira. Mallattoon kun sababa raayitii ta'eef lakkoofsa bilbilaatiif paaspoortii itti guuttannee jirra jechuudha. Bakkuma mallattoo raayitii isaa tuquudhaan seef biroozer kan jedha kana oonii gochuudhaan akka inni akkaawuntii keessan isinii eegu yookaan immoo seef biroozerii keessan akka inni daataa walitti isinii qabu akkaawuntii keessan isinii eegaa waan faayidaa guddaa qabudha. Kana oonii gootota tuquudhaan mallattoon arfan ammaa kun raayitii ta'ee jira jechuudha. Amma tokkittiin nu hafee tokkittiin summaanni rikoover jimeeliidha. Kanaafuu kana amma mallattoo kana haala kanaan raayitii gochuudhaan itti fayyadamaa isin jedha. Rikoover pooyin yookaan immoo rikoover jimeelii haala kamiin akka isin jala kaattan guyyaa biraas na agarsiisu. Kanneen arfan kana haala kanaan raayitii gochuu dandeessu hamma seekuuritiin keessa yookaan jimeeliin keessa nageenya qaba jechuudha. Akka silaayoo ta'e garuu nageenya hin qabu. Namnis arguu danda'a isin jalaa bari deeffachuu hin dandeessan jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamaa isin jedha. Barnoota kana keessaa waan isin galuu jiraate komentii naa kaasin jedha. Barnoota kana viidiyoo kana namoota baay'ee bira akka ga'uuf laayik sheer gochuu hin dagatina. Chaanaliin koo warri hin beekne immoo yuutuubii gubbaarratti Abduu Oroon jedhama. Chaanaliin koo gaa sabiskiraayib gochuudhaan viidiyoo baay'ee jala gadhiisan jira. Irra galaa irraa baradhaa isin jedha. Viidiyoo barnoota waa'ee bilbilaa wal qabatu waa'ee tiktookii waa'ee yuutuubii ajjalaa ni argattu. Sabiskiraayib